takka takkaan isin gaafanna jedha. Haa huwa caqasi rabbii kiyya hin dhageetta. Abaa Ubaydaan ana akka Abuu Mus'abitti madaa qaba kuno. Allahumma shahad yaa rabbi ragaa ba'i. Allahumma shahad yaa rabbi ragaa ba'i. Yaa rabbi ragaa ba'i. An ummata Falasxiinii waan godhu dhabe yaa rabbi ragaa ba'i. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. وأصلي وأسلم على كاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحييكم بتحية لغة أورومو أصلي ليس الشوكولاتة أورومو كتاكو أتوكو نجا بلتني نجا قلتني جرتو ولا لفتو أورومو ولو كم نجا قبدني سبكو وجولي بيكوتي أورومو نجمع كم سبكو وجولي بيكوتي Oromoo Wallaggaa akkami saba koo ijoollee biyya kooti Oromoon Harargee akkami saba koo ijoollee biyya kooti Oromoon Shawaa akkami saba koo ijoollee biyya kooti ijoolleen Gujii akkami saba koo ijoollee biyya kooti Oromoon Booranaa akkami saba koo ijoollee biyya kooti Oromoon Iluu Abbaa Boor akkami sabako ijoollee biyya kooti Oromoo maaliif duubatti aansee biyya itti dhalate Abuu Mus'ab awwala dubbate akkan jenneef Oromoon sikkoo mandoo akkami ijoolleen biyya kooti. Sinigalaam haasoyni kiyya kun eessaa barattee akkanatti haasoyte jechuu dandeettan isin dhiiga kooti isin Oromoon kutaa kudhattooti dhiiga kooti eessaa baratte haasaya akkanaa eessaa fidde ka gandummaan qabne eessaa baratte ati haasaya akkanatti Oromoo wal qixxeessitu ka kutaa kulli akkana dubbattu Abuu Mus'ab jettanii na gaafattaniimi huna asii baradhe caqasa jijjiitan gurra banaa caqasa madarasa ulamaa arrafuudhee uramaa asikkooman durra asin baradhe ani bakka itti baradhe isinitti hima madarasa hayyoota gootota sikkooman durraa fuudhe madarasa san balleessuun Abuu Mus'ab fafa isinii maanagaa madarasa leenjisoo diigaan akka saba Oromoo tokkochan tuuyne akka gandaan hin qoonne akka ganda namaan tuuyne jechuu leenjisoo diigaa kitaaba isaa dubbise Abuu Mus'ab lafaa kaaftee Oromoo kutaa 11 nama tokko akkan tuuyne saba keetii dhiiga keetii afaanii si baatee sabni kun akka walitti hin buune jechuu jeneraal Waaqoo guuturraa bare Abuu Mus'ab Abuu Mus'ab eenyurraa barte Oromoo akka jaalattu kulli isaanii akka onnee tokkotti saba tokkotti qabattu nadhi gammadarraa bari'an madrasaa isaaniiti yoo kanan dalagin qiyaamaa rabbi si gaafatattu na bira jiraan Huseen Bunee kaleessa wanni jedhe wayta Harargeen beeloytu ati beelayaadha Abuu Mus'ab naan jedhe na'am ani beelayaadha jedhen ani beelayaadha jedhen kalee ulamaa'iin kiyya gugurdaan waytanatti dhaamu ummata islaamaa kulli miti saba kee wajjin dhaabadhu akkaataa tokko dubbadhu koottu dhufeen yoo rakkinni jiraate araarami malee sababa ati nama arrabsitu namni akka naman arrabsine Abuu Mus'ab afaan kee cufinaan jennaan sakkare an arraba masterate degree sadaffaa qaba wallahi masterate degree sadaffaa garuu dhaamsa kana osoo qabu ammoo ummata qabriitti duude rabbi isaanii haa araaramu dhaamsa kana na biraa qaban cabsee Oromoo kutaa 11 hin arrabsullee
tokko dubbadheellee tokkon dhiisu tahiyyaa askarii marti keessanu hayyuu qabdan beekaa qabdan ulamaa qabdan dakaatira qabdan ka isin qabdan kulliin sun ka Abuu Mus'ab addan qabdu ka jeelin maaliif kaleessa jaarraa abbaa gadattu elemoo qilxuttu baale keessa ture waliin mari'ataa turan qabsoo ummata Oromoo keessatti ummata sikkoo mandoo keessa ture kaleessa kana nu barsiifnaan madrasaa kana barannaan kottu laali askunoon ummatti ummata keenya harartu qubata ummanni dachii tanarratti dhalate fakkii isaan oomisha argatan hin arganne maaliif dachii isaaniiti biyya isaaniiti wanni warra dachii kanarratti dhalate laalamu akkasitti laalamaaf dubbiin saba keenya dhiiga keenya hamtuun tokko isaan tuquu jechuun Abuu Mus'abin tuqe jechuudha. Kaleessa shamarran teenya Harargee kunoo as jirti sikkoo mandoon keessa teennallee isin bira jirti dhiiga taanaa walitti horre walitti dhalle. Kanaaf waan ta'eef istiraatiijii kana eenyu lafa nuun kaa'e hayyoota kaleessa qabrii jiran sani. Kana ammoo kana keessaa bahee ammoo Abuu Mus'ab nama tokko kutaa tokko hin tuqa jechuun fafa. Kutaa 11 Oromiyaatiyya dhiigatiyya naa jiraadha. Naa jiraadha. Abuu Mus'ab ergamtuu miti. Abuu Mus'ab ergamtuu miti. Akkaataa itti dubbatu, istiraatiijii itti dubbatu, kaayoo itti dubbatu, bakka itti dubbatu, bakka irraa dubbatu, bakka irraa ka'u maaltu isa laalchisaa jajidan beeka. Jajidan beeka. Akkam beeka. Isinii galaami haasoonni kiyya kun hafsinni kun shokolaataa hin galu Oromoo aslii malee. Kanaaf reefu Oromoo aslii malee shokolaataan na jalan dhufinaa jedhee isinii barreessee ture. Oromootiyya. Dhiigantiyya. Tokko miidiyaa kanarratti waa barreesseef waa jedheef hawaasa kiyya Harargee warqii tuquun wallaahi billaahi ani jaahila badaa. Ani wallaalaa badaadha. Tokko waa balleesseef hawaasni sikkoo mandoo ummata Harar tuquun Abuu Mus'abin tuquudha isin. Isin yaa galu jajidan. Ani wallaalaan kun waan isinii dhaamu takkatti narraa fudha. Ani wallaalaan namni waan beeyne kun ulamaani keenya wal keessa jira, hayyoonni keenya wal keessa jira, ardoomni keenya wal keessa jira, firoomni keenya wal keessa jira. Oromoo kutaa 11 kulliin keessan tahiyyaa askariyya. Na jiraadha. Kana kan beeynu hadaaraan sikkoo mandoon keessatti barreenu baane saba Oromoo kutaa 11 amantaa miti dachii isaanii muka isaanii yoo tuuytan lafeen teenne isin haa waraantuttu nu bira jira. Osoo kun nu bira jiru kitaaba kana dubbifnu isin hin tuuynu hin kajeelina. Nu jiraadha. Isin keessa hayyuttu jira. Isin keessa beekattu jira. Ani Harargee arrabsuun Harargee ummata keenya ka Harar arrabsuu maaltu keessa jira? Sheikh Muhammad Rashad Abdullee ka tafsiirri isaa maal akka itti wasafu hin beeku. Beeku hin beeku. Ulamaa gugurdaa amma jiru. Tuquudha. Tuquudha. Kana jechuun bahee hin tuqanii. Naa jiraadha kulliin keessan. Ani ilma sikkoo mandooti. Sirriidha. Hadaaraa keenya dubbachuun badii hin qabu. Jireenya keenya dubbachuun badii hin qabu. Isin ammoo Oromoon 11 wayita sikkoo mandoo rakkatte birmadhaafi. La makaana li shokolaataa gubbii kana rararararrar jettu bootaa hin qabu. Akkanatti dubbanna thaqaafaa warra thaqaafaan guddate sammuun isaanii guddate. Wanni xixiqqoon dalaytu nama gugurdaa walitti hin buustissa. Akkanatti gabbayyi dubbadhu. Welcome kulliin keessan Oromiyaan kutaa 11 naa jiraadha. Mal isin keessa hattu jira. Nu keessa bileeba jira, nama keessa arrabsitu jira, nama keessa balaaleffattu jira, kutaa kulli 11 keessa. Balaaleffattu takkattiif miliyoona 20 kun la thumma la. Limmada eessaa baratte Abuu Mus'ab yoo jettan hayyoota sikkoo mandoorraa bareen kan. Hayyoota Hararirraallee baree jira. Ani abbo Wallaggarraallee badhee kulli Jimmarraallee akka hadaaraan Oromoo itti ijaarame tokkummaan osoo amantii wal hin qoodin beelaan qabrii tokko keessa awwaalame san akkasitti duuna malee miidiyaa faranjiin baafteef gadi baanee ayinoo afaan keessan gengeliffaa saniin sanni balaaleffanna.
أنا كيسني كأورومو كتاكو توكوتي هكذا الحضارة أكنا إجارمتي حضاران تشاينا بليون توكو فيه نوسني بليون حضارة إجارة أتينا مشاني نمو يرى ما تاريكم الدنيا كان رتي بيسألكم سؤال جاوبوا نما الربان تكا تاريك الدنيا رتي بري فما في دامتو كوتش wan ebalun kun arrabsitu jedhe taarika addunyaa irratti barreeffamee lafa kaayame fidaas laaqima hinjiru kun arrabni qiimaan qabu wal mari'achuu waliin haasayuu waliin taphachuu waliin kolfuu waliin nyaachuu waliin fataazanaa jechuun oromoon isinii gala jejji danaasoo inni kiyya kun shokolaataan galu إسني قلا كنا قلا هم اللي كنا كهرر أمتك مثل فكاتي والله بالله أمتك مي كانت تقول جتوني سمال جتورا ومن سكومن دو أمتك مي جتورا كانت تقول جتون مال جتورا إسن شوكولاتة تكافلا ما لا قيمة لها ومن كنا هرر كون واسكرا با دجيت النر ويتانجر كان دوغونغورا تو بيتاني دجي إساني دجي نوروميا دجي إساني أنا هرارين بريفرق وبدان لا أحد يسألني نمني تكون انقافة أكا جارب باقدانة تيمتي أتي أورومو أكو بچودن دي تنانجر إنا دي غمدا كوني برم ساعدارا جرر رابر كاربا ويسابر التنسي ورا الربا حيو أورومو كانت نبرسي سجدتي دبتو أسبعي خلاص إبالو أكنا جري takka hayyuun oromoo waliin tuhi kanaaf abuu musaa bakki isiniin jedhu jaalalli keessan itti haafuuf waliin nyaachuu waliin dhuguu waliin taphachuun itti haafuuf dirree addunyaa zamana gabaabaa irra teettanis zamana gabaabaa irra teettan kana irratti ilma ebalutti akkana nama arrabsa eba miidiyaan kee ilaa yoomil qiyaamaa taa'utti no an ilma arsii keessaa bahee ummata harar الرب سن الله جسون لا مكان له اسمان بيكو يستك ندلته حيوتك يكن نمبر سيسنان حرر كيسا بيا مو متى ارسي الرب لا مكان له ان كان لا مكان بوتان كبوكا انا ما ابو مصعب يو انك اكنا ملس كلمات تكجر كلمات ملسون فرغد نبرت ملس ملاطا جرا مل نمني دفه ملاطا ملستو جرا جغنا تكاتيكا في فيسبوكا انتينا وان توكو دوغونغورا اسم كيس قبدن سنيمون كتابه بسو كيستن وان اورومون قبد نمني توكو قبسو متى انكا اورومو فنكا اكما فكتي يجورا هنتوماما هناجيفما هنبليفما وني ادى رت دلغما نمني توكو قبسو اورومو تيفنكا استراتيجي متى اورومو تيفلافكايا استراتيجي لفكاو سن رت ملكايا غارو هندايمنه هنتوممنه هنين أمنه فكيف جتشود ما جتني سنبيتا كوني بيا غرغرة يتن كتوممه هن أمه أجيف من كنان نو رب التقود كنان توممي أجيف مي أزب مي أروموف جدين كنان مو كرارا حرت أروموف دلقي جدين أبصونا كان جرو دنيا تنرت أكادانا تتفيتو أمو أبو مصعب قبامي توممي كتامي لوين الراجته غر الراجته أبصايا سيتا يعني كسيمي كشكيتي باكو نو بكربي تنتيستي بكربي تيسجري مالتو مامي قطامي چرامي إباينا نجن كوني كامسول سري رأي الرت نمن ولين كلف والأبرت رأي والكرة فرت أمو حواس كل أنا ما كان فوق الناس أمت ما كان كارر كان عرب سي وبالله وتالله الدنيا كان الرت نمن حاجة يفوق تنجر أمة حرر كان أمة علماء أبو بوردا حاجة نجاو كان بيكا كان أسمع كأمة حرر أكان يوجد ماذا أكم تفكر سمومتية تناني كمت والله أكوال لهدي كيس يجرون فكات يوكل أمة أرسي كيس يجرو أمة حيو علماء بيكا ميكا كيس يجرو ويتحرر كيس كاتي أمة كان عرب سيتو أتينا مجرو موضوع سؤال وجواب وانجت عليا قد بيتا عليا قد مراسلة BBC لندن وانجت بيتا سؤال أسئلة بلا قيود وجواب بلا حدود جتلا أسئلة بلا قيود وجواب بلا حدود جت قافي أنسي قافتا ديبي كرانا قحاتين ديبي سي جتلا أكا كرانا قاتين أكا فيتت
أما أثبات أبو مصعب كان سيقول هذا لا حول ولا قوة هذا عيب حرام ما لا يمكن أيديولوجي نما دوئي الرب الرت إجارمي أيديولوجي نما دوئي تكون سمون إساوان برايون فكرين الرب الرت إجارمي نما الربسو guyarraa arra eebaluun akkamitti arrabsatti oola ummanni thaqaafaan isaa ammoo istiraatiijiin sammuu isaa akka malee guddate kanaa deebiin deebisu kanaaf yaadda'u laa makaana jedhee bira dabree hawaasni Oromoo kutaa 11 hadaaraa qaburratti thaqaafaa qaburratti aadaa qaburratti akkam tokko tahee waliin dhaabata warra guddate kun shokolaataan xixiqqishuun ammoo tamakaa qabdu gubbaa kana ana marraba yoo barbaadan Abu Musaabii kana maastire digirii qaba arraba irratti maastire digirii sadaffaa wallah bira dabre ammoo so'an amma soddaan kennallee jira Hamza Haji jabeessi mucatti abbaa yookiin hin gaabbita dhariyeetta maastire digirii qaba arraba irratti osoo ammoo maastire digirii an qabadhu kana ati harargeen akkana jedhe hagam bareedan amma fokkataan awwal Abu Musaabiin baasin jiru waan kana ta'eef Oromootiya jabaadhaa arrabni waa takka siin godhu ummanni Harar ummanni Sikkoo Mandoo yoo namni tokko kutaa tokko ka'ee arrabsi jagna kenna jettanii maddiin dhaabatinaa Sikkoo Mandoo irraallee ummata keenya Harar irraallee Oromiyaa kutaa 11 irraallee kuni jechuun maal sitti fakkaate warri sammuun isaanii baay'is areera ganamaa galgala dhuyitu yaada akkasii yaada areera horii yaada ilmuma namaatti laayikii sheerii kennuu arraba namarratti no kun sirrii miti Abu Musaabii biratti Abu Musaab Oromoon kutaa 11 dhiiga kooti saba kooti abbaan feete gadi fiti andachii tanarra jiraan adachii Sikkoo Mandoo irratti ummanni kiyya ka Hararillee dachii isarratti jiraata rakkadhee yoo jedhe ummata Harar kiyyatti birmadha na dhaqqabi jedha kaleessa kaayyoonni keenya akkas nu barsiise du'inaan hin jenne kaleessa wayita baale Sikkoo Mandoon keessatti rakkadhu achi dhaqii dhugii nyaadhu nu qabbanaan jirraanaan jedhe ummanni keenya ka Harar wayita kaleessa Harariin teenya rakkattu as koottu dhugii nyaadhu dachiin teeti osoo an jiru mashaqqoo yaa jette malee akkana goonee Arsiin no I know afaan keessan kan gilifaasanii fudhataman qabu jechu kun jecha hayyoota keenya ka Oromoo irraa baran isin ammoo arra baay'een nurraa barattan as fida live koota ibaluu ummata hayyurraa beekarraa waan akkanaa jedha jechuu feega ammoo garii maal dhageenya Kadir istanfur maqaa namaa dha'uun sirrii miti dogongoraadha hundi keenya dogongora qabna yeroo hadduu keessatti deemanii obbo Yaadataa Junaydii akkana Yaadataa Junaydii rabbuma keetii jedhe dubbiin akkasina kolisiiftan jirtu addallee taa'e Yaadataa Junaydii Itiyoophiyaan osoo itti gadi dhiisanii waggaa 500 irraa nyaattu birri isaa gaddeebi'ee nama arrabsi jedha Yaadataa Junaydii fisammuu teessan xiqqishuu tanaa waa madaala xiqqoo hagantuu taatana waan xiqqoon madaalina namtichaan konkolaataa BMW liksisiin konkolaataa Itiyoophiyaa takkaan seenin ol naqee akka namni bitachuu dadhabellee ijaan laalu qananiisaa jira isinin galu afaan chaayinaati moqqabu qallichi guyyaa ummanni keenya ka Boorannaa beella miliyoona 10 gadi baasee kenne lafeetii waan ati ilaa yoomil qiyaamaa guuruu hin dandeenye birri Abu Musaab dhugaa malee kijiba walaa baluna hajajatu kana lama kana tanaaf an umrii kiyya nuusa fixxe nuusa tana haqa dubbachuun fixanan jaalattan garuu gariin keessa jibbitanillee umaa rabbiin tokko jaalatu kana deessa Yaadataa Junaydii gida sadarkaa mootummaatii olii lafeekii shukulaata xixiqqishuu dhiisi baay'ee takkaallee isalleen beeku isalleen agarre garuu bizinasa inni sochoosu irratti ni gammada li'annahu Oromoota hiyya askariyaa naa jedhaanii Oromoodha asli shukulaataa miti business qabaatuun inni Abu Mus'ab yoo hiyyeessa ta'e aftakiru bihi ittiin boonaan
kutaa Oromiyaa kutaa 11 keessaa qabaatan kullin qabaata Abuu Mus'ab. Yoo mattan faayidaa maal qabdan harka namaa eeggattan. Aadanaa Yuunaayitid waan akkanaa dalagaan X wanti xiqqishuu miti. Mangistii olitti ilaalama namni. Mani rajul a'maali wal iqtisaad. Itoophiyaa akkana godhu. Nama akkana wayita gaddeebitanii Abuu Mus'ab wajjin nama arrabsa jettanisin. Yooqal manaa baan sittin dhufa ammoo wanni akkasii manaa baan taa'uu dhiisi jechuudha. Taa'uu dhiisi manaa baan sittin dhufin. Egaa isinii hima Oromooti. Qaqqaaliidhaan kalaama akiraa isinii hima. Egaa kalaama kaleessa jaarraa abbaa gadarraa elemuu qirxuu jirtuu jedhaanii turreerraa dhageen. Oromoon Oromoof obboleeyyan. Amantaa waliin qoodinaa bilisummaa keessaniif dubbadhaa jedhan achirraa jedhan. Achi fuudhanii sikkooman dullee lallaba kana leenjisoo diigaa. Aliyyii Cirrii, Jeneraal Waaqoo Guutuu. Baay'een isaanii kana walii dhaaman. Wayita kaleessa Harargeen teenne miidhamte jedhan halkan hin rafan deemaa bulan yaabbatanii. Ati ammoo namni amma jirtu tun shokolaataan osoo namni beelahee mashaqqooytu jettee nama arrabsitayu. Rakkattu jettee nama arrabsitayu. Kun aayidaloojii warra du'ee qofa. Warra du'ee warra osoo jiru lahdii keessaa nama arrabsu isin. Kanaaf arrabni bootaallee hin qabu. Istiraatiijii wayiillee hin qabu. Taarika addunyaa irratti illee hin qabu. Warri du'ee nama arrabsu qabrii keessaa nu arrabsu deebii hin deebisinaa bakkuma ta'e illee haa jiraatu. Hedduun keessan ammoo uummanni keenya ka Harar wayita Harargii namni nama arrabsu dhaabattanii sirrii mi jettan. Naam Abuu Mus'ab ma'akum. Sirrii miti. Maaliif hadaaraa jenera kaleessa jaarraa abbaa gadaa san barattan. Shokolaataan ammoo booda dhuftee sirratti duurtu. Bakka isiin itti dhalatte rabbiin tokkocha haa beeku. Ummata arsirraa wayitani kutaa biraa arrabsu sikkooman dorraa jechuudha. Namni biraa ka'ee sikkooman dorraa sirrii mijattuun tahiyya askariya. Tasitti duultu duubaan bakka isiin dhuftee rabbiin tokkocha haa beeku. Hakada addunyaan akkanatti deemti. Addunyaan akkanatti wal qabatti. Addunyaan akkana waliin jiraatti. Malee arrabaan hin jiraanne. Wallahi kitaaba peetesseeni dubbisi namni addunyaa kanarratti arrabaan beekamin jiru. Maafi fil aalam namni arrabaan beekamin jiru. Namni arrabaan jeebu sajjilu. Isin eessaa fidde ammoo arrabaan beekamu. Gariin isaanii amma arraba sanarratti ebaluu irra oole. Wallaahi billahi. Bishaan dhugaa Oromooti egaa. Astagfirullah alazim. Astagfirullah. Ebaluu irra oole jetti yaa. Ebaluun hin dandeettan irraa dhaabadhaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Osoo namni wal bira ga'ee boksii wal dha'ee akkasitti waa mul'atanii xiqqoo ebaluu irra oole jedhan. Anaa ay jiru ka Ameerikaan arrabsu. Tookiin ani asirraa Ameerikatti arrabsu. Abuu Mus'ab irra oole. Maal akkatti wasafu naa galuu didaan. Maal akkatti dubbadhu naa galuu didaan. Wallaahi rabbina argaa waan Oromoo kana taa'ee hallala yoo jedhu. Marra hallala marra akka Iraanii fi Israa'eliin hallale oraa saba keenya ka Oromoo kana tahaliila godha jajidan garagalche. Tahaliil jajidan. Maal sodaadha beeyta? Na arrabsitii sodaadha. Dhugaa jirtu qof hallalaa barufi soba kan ta'in summa wallahi soba kan ta'in hin hallala yoo jedhu ana bira tartee haadha arrabsiti abbaa arrabsitu. Haadha abbaan deemaa si goote mee? Nyaattiin dhuyti buna ofiitti dhaabatti salaattiin soomti. Mee anuma si bira taree haateeta akkanaa haate keef yaa'anii yuuqal haata. An arrabe kiyya caalaa arraba haadha abbaa kiyyaa eeggadhee hin hallala wayita jedhu irraa deebi'a. Dhamsa akira waan Falastiinitti osoo hin tarin jechuudha. Waa akiran. Oromoo kutaa 11 Oromiyaati ya dhiiga kiyya saba kiyya tahiyya askariya.
كان سكو من دو هيوت الرابرن انت أورومون كل ويت كتاب إساني دبفن أورومو كتاكو أتوكو والقباتشو والحماتشو والنياتشساتشو والأفتشو والإنجاتشو والإنجراتشو والإنقلفو دين والرأتسو مالي والأنكتاكتو ميتي إسين أمو حللمو قبدن وري الربا أبرشين الدنيا سينو قبدن شاينة ترقمتني مال أكا إسنتاتا لا لمو قبدن أورومون أسلين تهي عسكرية وري نمان أرب سيني وري وانا ما ننجن وري أورومو والجالتو قمنا وللرافود ولين فتا زناجر اجراتو ها هنا تهي عسكرية شوكولاتان بشان التلوغا برا دبرا ياكي ايته في جلفت والله بالله انا لا مكان لهذه ايش بيكم انتم نمني قرين وانا كان الران دبتنا كان ارجوك الرادبنو كان ايوك الرادبنو كانوا مايو الجتاني أورومون تياسلين ناجرات الرمي واتوكو يسين الرامبوس وقر عند بينا واني جمانا هي مؤمو نما مسكينة ولتبوس سبب كان هفدو بني هيون نتينا بكم تتينا علماء نتينا وان كان الرادوباتو واجب سنة الليمت وان كان تيف أجولين تينا أجولين Dhugaan Oromoo asli taate tamakaan qabin nama arrabsitu yoo naachi warri ammoo shokolaataan sindeeftu wili itti fufti qabsaayaan qabsoon itti fufa jettan saniif shokolaataan itti fufti limaadhaa itti fufti beeyta Oromoo asli miti kaa Oromoo asli osoo taate uummata Oromoo waliin nyaachiftu obboleeyyan waliin nyaachiftu yoo makaa qabaatte ammoo Oromoo fakkeettee Oromoo wal ficcisiifti gaara keessatti badhee mararti jibbaa buusu kun no nu biratti fudhatamu ani wallahi billahi ummata keenya ka hararirra namni gadi bahee yoo sikkoo mandoon tuqe akkanatti xiyyeeffadhee ilaalaan nama akkami ta'uu namni sun madaalee waa keessa naqee operashiina godhee dhiqee dhiiga isaa laalee waa mara laalee yoo Oromoo asli ta'e arge dhufe Abu Mus'ab yoo ammoo makaa wayii jiraati cobbotee dhiisa akkana bishaan itti dhuge ayyi makaan hakada dabarsee jiraani arraba bes Oromoo very good nu jiraadha wal jabeessaa wal qabadha kana jabaadha isinin jala amsa kooti ka akiraati na jiraadha Oromoon kutaa 11 tahiyya askariya أكان لما با كأن أمة أورومو أما أمة إسلام تجتر سفتنا ميرة أمة إسلام تجتر إسلام الدنيا كيس يجرو كدو إيه لحد يجرو إسلام الدنيا كيس يجرو إسمين ويتجرو كنا ورا لحدي كيس يجرو ورا كبري كيس يجرو warra nyaatee dhuguu malee waa takkan beeyne waa takkan fakkarre waan takkan xiinxalleen warra du'e taarika addunyaa irratti du'e zamana keenya kana keessa ka qiimaa hin qabne rabbi biratti illee ka qiimaa hin qabne nama biratti illee kanarraa dubbannaarra shukran baraazil jennaan dawlaa kiristaanaati baraazil galatoom shukran ispaaniyaa galatoomi jennaan دولة يهودات شكرا نروي الجنان دولة يهودات شكرا بريط انجليز جنان دولة يهودات شكرا فرنسا جنان دولة يهودات دولة إبتوكو في أفرتميشن الدنيا رتي غلاتوما دوبرتين يهودا ايرلاند فرولان فرنسا دنمارك ايطاليا انجليز اجراباته حال دائما فلسطين بيلويتون دائما تيانياتش سجته اجرا في التير افتلال صحيفه سني دوني هنزلا باته يهودا رابر جارتي وقازت ديتمي شني تنياتا اچ كيست امه تسمر نياچفتو مر
eega isiin achi geette Israa'el qabdi ummata amantaa biraati parsantii 90 سجل تاريخ زمانك انك انا والله بالله سجل تاريخ ها اتباع وري امريكا ارض يهودون الرغدين برسنتي برا حركي سجلتمي وي حدود مصريتين غزا المان كانت دمتلال لجراني دودان ارض امن تابراتي بر اين انتم ايه سجلت يوجراني قافتن اسلامتك 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 تقامياتي أمة دؤي الله دي جرو إسين يا ربي الله دي كان كيسا نباسي جد والله ربي كان أدى واني إسلام جد أمدو الدنيا رتي أما ورى الله دي كيسا جرو الله دي كان كيسا كاليك نباسي جد أكاد أدى أبو مصعب صراحة مالك جيبا إسين كجيب دان كان شوكولاتا دبي شكاشيكا كان نمبر بادوان تاريخ وجين سنين دبال أما مطمان تركيا كون حدود فلسطين جرى سوريا تجدو جرى أرجع وقال ما في وي دولة قدور عثمانيات إنشان فلسطين إنشان كذاب إنشان ما ينفع إنشان أجر رجل دلقات تسن قالتهم ورجزا دائما تسن شهداء إيري كسن شهداء دبرتين تسن شهداء جران أصون قبتو والله كانت تتين كان أرجع تعمله إلا كان إلا لا تملي سال إلا كان أرجع تعم كان يكون إلا كان كان أرجع تعم أمة كان يريد ربيك كوسي متبر كوني إسرائيلي مالول هاد آبتو وجد يريد ربي ربي دائما بلا جرا كان إجان أرجون دندنو ورا شربا رجعتنيسيد ورا قالك عليك قال أنا ما كنت أنيات وسو إسلام نسيت الأمة تبيلان كاركيري ولا تكاركيري جد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اسمع جرا إسات زمن بيلا سنكس سوسوتشو سوباتك وفتنيات تجدين حاجة دائم إسلاما كوفت حالك بيلايان إسلامك وفتك أركيدي أما وفتك اللهم عليك بيهود هذا ما ينفع هين كفني هين سلبن قفا إسنتهم يعني سلبن قفا إسنتهم هين كفني هين سلبن ولا علماء الدنيا الرجل برسنتي برا هركس الدين تمام ما بيش وري من برا الرادوران والله أكبر ما فيش اكتفيتم شكرا لأهل غزة وجنوا بافتن دبيروا والله بالله غزوة كاشف طوفان الأقصى الله أكبر والله بالله وان ارتدليتو ورا دوران ديني وفأفني ديني وفكي سمرا كشفي قوتن برانا غزوة كشفي قوتن thank you إرتيرو ودليتو بيلويتين وقالمت والله بس استغرب بر سأجاب سيسا جامعان أزهر أتشجرتي ولماني كيسابا وياتوكو قديباتي واندوباني وياتوكو نياتي روزو في علمي ما فايدا قبل علمي يونو قانين دوباتي 40 تكتي كده بروتوكول تقولي الرايت تقولي بروغفتان شرطاني علمي ما الفايدا قبل جتا نعم علمي روزا فايدا قبدو علمي روزا فايدان قبض علمي إرتي دبچو قبرا علمي وان قبض كصحابة رسول الله ور علمي كلا إيه تاريخ الدنيا سجل كان حرمني قرآن كلا وبر الرسول زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إمبراطور عالمه وسو إنه كادمة وفي وجين كراكي استديمو دوبا انتلتي تكوجولي لما ولدتك أبدين بشا ولدت الأهدي عاشكو عمر ربي تهمت أجتلال هاي زمان سن زمان سن وصول التي يا أبو مصعب والله زمان سن وصول التي يا أبو مصعب والله وإيه زمان سن وصول التي لا لماذا
زمن سن كيس وسو زمن سن والله زمن سن وسو كيس يراد زمن انتاني زمن مساليها زمن كجبا زمن وانيو زمن والتفتشو زمن والجبا زمن والعربسة زمن سن وسو زمن الإيراء وسو والله لي تحريك سلار أكن الراد بتني مي أكن عمر الراد بدو كانت الله في راندن دين السلام عليكم ورحمة الله أني نملا دي كذا سنت أساجر زمان كان زمان الرب زمان وانيو زمان نمني إسلام بير ما سوق وفده بس نمني في البلد يهود زمان كان على يا إلهي يا موت يا زمان بروتوكولا زمان وفتا زمان الفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء والله بالله أغنياء تعرف تعرفهم بسيماهم زمن كمل الآن زمن أنين كستنا ما بابو زمن أمني إسلام كتكاتك قباجر والعرب دبرتين حياة في تأتي زمن كان كيس أنا كانت أمه عمر بن الخطاب وجه فردوسي إن في دي ربي كتابر إما فكاتها أبو موسى واتقنا والله بالله إما فكاتها تبرندا عمر بن الخطاب أرجعتها ما لا يمكن والله ما لا يمكن إنك جيلنا والله بالله إلى أكنت تجولد وما تكن نعترف فابر أبو موسى إلى دائما تنلا والله بالله نعترف فابر زمان كان كيس سن كيس الله أكبر جناب أبو موسى مسجد كذا رابط تكبير الله أكبر زمان أنما مين زمان أنما ظلم زمان أني كجبا زمان أني مالي زمان أن جندوم أنما والعرب سيسو نما واللولشيس زمان كان إبر أبو الله أكبر زمان كان كيس زمان أمني أمنتا أبو موسى بنتين أمة فلسطيني بينا ما قال هربا زمان أمو زمان أمنتا إسلامك أبو نعترف أتو يا إلهي أودك جالني والله زمان دبيون وما نمني كيك ومافتاو نمو تكي سوفتاو نمو تفج سوفتاو نمو سلبي سوفتاو يا ربي لماذا والله لماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جارتي وجولي لما وانيا شفتو أبدت الأفي كادمة أفي وجين ديما زمان أما شيء مسجد قد بيه كوبيه في دنيجة لكاين قد جرين نفرن بروتوكول عمر الرب تهمت يتي برجارتي عمر الرب تهمت في قابل لك كشيطان نقر إسان بان كفتي ميك دلك في قابل لك سلا عمرين بيتا جنانين عمرين بيكو جتين من قستي عالما ما ربي تهمت يتري زمن إني بيله كذا المانتي يبيله يت زمن إني بلشو كذا يت زمن إني بلشو كذا المانتي يبيله يتبع ويل لعمر جد أبو لين جهنم عمر يثبت بري ربوسة ترى بري ربوسة ميديا ورابه بري ربوسة ميديا ورابه نارجع ريا زمان كان للتبر زمان حالا وفي بري تكنني ورابا ويل لعمر جد أبر ويتمسن في جتني منانيا تمسلما سيني منانيا
daqiiqaan duqeetiin yookiin harceen keessaa gurguramu. Harcee bitee bar kaadimni yaa amiira mu'mina ana baate jennaan ana baate jedhama. Wizrii guyyaa qiyaamaa ati narraan baattu jedhama. Kombortaa baattee jala deemtaa bara amma nama hedduu kombortaa baattee amaamaa baattee waan kullii baattee jala deemtaami saniinuu kophee isaa bakka akkam keette. Wizrii guyyaa qiyaamaa narraan baattu jedhe bar mangistiin bira dhaqee jaartii bira gadi taa'ee qamashee Umar qamashee dhiisi jaartii jetti qamashee qixxaa dha'ee mangistiin maali ijoollee nyaachise. Maaliif akkana dalayde jennaaniin wallahi akkuma wayta isiin beeloyte bootte argutti ijjitiyya si quuftee nyaattee kolfitu arguu qaba jedhe abbo. Ati Umari Firdawsiin seente Firdawsul A'laa Umar Firdawsiin Umar ibn Khattaab wajjin nusej wallahi rabbitti kakadhen kajeeltu ati. Yoo bilookii Firdawsii sanii argatte atiin kummo ati moo rahmatu makeeti wala kilma nama shawwadu du'aa yakana nargat ummata kana wajji Firdawsiin duddati bilookii san simbaasu rabbi bilookii san atiin badaan kummo atiin sila masjida salaattee nama hamataa deemu kummo atiin sila nama islaamaa jalaa qabeenya qabaa fi quufaa fi abbaa qabeenyaa jechuuf salaaman deebifne kun immoo ati moo qiimaa rabbi biratti moo kadhaab kajeelamu isattu bar dhagayi sanittu amanuu dadhabee bar sahaabaa waamee xalayaa barreessaa jedhe abbo diinaarra 40 hintala tanaa naa kenna. ويتنا أول تولينا أول أجل والله العظيم يا رب دانك سنبوت تنانجل كنو بيت ناتش سيجوكا دينار ظلمي سن دينار رافر تمام بتجي عمر قبري كيسة تتمل لفتاجر أبو أين أنت يا كذاب ورجلون أركب بد أمانتان أركب بدك أبيني أركب بدك يجيبني أركب بد كلنا أركب بد الربني أكاتا قصافي أردافي بيا والأرب ستوك أفتي قلف ربي بلا وايداتي والله لا ثم لا والله قرانو بوبيسيتان قرانو بوبيسيتان من إسلام والله العظيم قرانو بوبيسيتان بدنو قبدا تكتو أنقو وهي إسلامان قبطامي نمكي أجي تركفتا إن علمك يبقى سنة قبطو أردانك يبقى سنة قبطو مالي بيكار كسا جرتاتي سيأغر رابر برين كمني مالي أكلي فول اسكفول كان سيني أقلو جالتني جبتني صراحة دبنا بور ربي رزي قيامة ربي برتي قافتم هانو جالتني في بورتوكولا كيسان إينما لله قيمة لهذه الكلمة بوتان كم نكناف أتيمو والله كذا أنت دبة النمريبا غزان ساتي لا نبافت ورّا ويتدعوا قل من برج أجابوا كل علماء الدنيا ساتي لا اسم بافت أقسم بالله ساتي لا اسم بافت شكرا وقال ما في وي فرنسا جرمن أوروبا أمريكا إنجليز كل مشات فيته إسرائيل وقال ما في وي روزا سنسي سودا أبداني سنمان إسلام روزا قويا قياما تكان اسم قافة نجد أبانو بيدا يوحس أبا أبيدا قويا قياما تكان اسم قافة نجد والله علماني رؤساني نما إسلام تاكن كل كيسان تكان اسم قافة نجد ها هو أجاك سيربيكي ندقيتا أبا أبيدا أنا كأبو مصعب التمداك أبا كنو اللهم اشهد يا ربي رقابي اللهم اشهد يا ربي رقابي يا ربي رقابي أن أمة فلسطيني وانقلوا ربي يا ربي رقابي خلاص انتهى قديانتي يا ربي برتي هل كان الرفو
ويعرف دائما تنت دائما تيا وجولتيا دائما تنتيا دائما تنتيا كنو تكنت ومتو تنتيا بيلرا أين يا أخي والله بالله تيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء ناجرات دا تانكيو السلام عليكم أفونا الله ورزول أن يسيو أفاني نسميد